Channel kanaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka viidiyoon biraa fuuldura isiin dhuftu taasifadhaadha. Akkasuma viidiyoo kana like tuquudhaan eegalaadha. Namoota biraa kan akka keessanii barachuu barbaadu Ingiliffa jalqabarraa jechuudha. Kan beektan hundaaf yoo xiqqaate nama 5 ta'e 10 ta'e share godhaadhaa fi so amma gara waan irra dhufneef itti haasennu. Question irra dhufne your jedha kun immoo waa'ee keetii erga bartee jechuudha. My kiyya mine jechuu erga bartee booda maal baruu qabda jechuudha. Akka jalqaba afaan san nama baratuutitti your ka jedhu baruu qabda jechuudha. Okay, your jechuun kee yookiin immoo keessan jechuudha. Okay, gaafa yurii hasoftu waa'ee gaafa jecha your jedhamtu haasoo jirtu yeroo hunda mataa kee keessa maaltu dhufu qaba. Ati nama san si fuuldura dhaabbatu jira. Tokko ta'e lama ta'e hin beekamu. Yeroo namichuma waan masi mudatu irra hundaa jechuudha. Keetii yookiin keessan jechaanii jirta. Yoo namni hedduu ta'e keessan jechaanii jirta. Yoo tokko ta'e kasi dura dhaabbatu jiru. Fedhu saalli dubara haa ta'u dhiiraa haa ta'u si dura jiraatee si fuullee kee dhaabbatee haasoo jira taanaan waan sun keetii jettee ibsuu fi barbaadda taanaan maal goota yurii fayyadamu qabda jechuudha. Okay, fakkeenyaaf what is your name jettee nama tokko gaafatu jirta. What is your name? Maqaan kee eenyu jechaanii jirta jechuudha. Kee ka jedhu jechuudha. Okay, what is your name ka jedhu haa jijjiirru gama. So naturally akkami jama what's your name? What's jettaniiti what's samboda your name. What's your name? What's your name? Maqaan kee eenyu? Irra deddeebi'aa jedha. Okay. Asirratti your book is here. Here. Your book is here. Kitaabni kee as jira jechuu jirta. Kee hoggeettuuni namni sunis yoo lamte sumaatu beeka jechuudha. Waan san nama si dura jiru san sumaatu beeka. Namni sun dhiira dubara lama nam sadi so haala si mudatu irra hundaa garuu wanni adda godhu yurraa dhufe waan ta'eef qabeenya yuutii ibsu jira waan ta'eef yur jennaan jechuudha. Kee keessan keeti jechuu jirta jechuudha gabaabumatti. So akkamiin dafna jenna your book is here. Your book is here. Your book is here in jennu jechuudha. Naturally yeroo jennu dafnee akka namni sun itti haasa'utti yeroo jennu your book is here in jennu jechuudha. Akkamii jenna your book is here. Iziin tun maal taate essi qofa irraa dhagahamaa jechuudha. Okay, meeti deebi'ee al tokko your book is here. Your book is here. Your book is here. Akkasii jenna jechuudha. Let's move. Kun immoo akkam jaa I like your idea. Ka jedhu ani yaada kee nan jaalladha yookiin immoo yaadni kee naatee jira yeroo jedhanii dhageessanii yeroo tokko yeroo san akkana jenna jechuudha. Dafnee jechuuf akkami jenname meena dura jaasin jettanii so I like your idea. Sambooda kana barachuu qabna. His waan jedhamu his jedhame his. Okay, his belongs to him. Wanti isaaf qabeenya ta'e ka isaati jechuu yeroo barbaannu waan takka his ka jedhu fayyadamna. He ka jedhu isa yoo ta'e qabeenya isaa ibsuudhaaf his jenna jechuudha. Okay, fakkeenyaaf this is his car. Kuni konkolaataa isaati. His. Okay, this is his car. This is his car. Jenna jechuudha. This is his car. Okay, atanu I know his father. I know now in jedhinani I know his father. Abbasa nan beekaa jechuu jirta. Abbaa isaa jechuu jirta jechuudha. So qabeenya namichi sanii agarsiisu jirta jechuudha.
Okay? Inni kun immoo his name is Ali jetta. Nama tokko gamas laalte nama san maqaa isaa nama himuu barbaadda. Maqaan isaa ka jedhu kana fayyadamuudhaaf so maal goota? His name is Ali. His name is Ali. His name is Ali. Okay? Maqaan isaa Aliidha. Kudha torba waan namni jalqaba baruu qabu keessaa kan ta'e her. Kan ishee ega kasaa barte kan ishii jechuus baruu qabda jechuudha. Kuni ka isiiti. Okay? Jalqaba maalirraa kan kuni kiyya. Okay? Sanboota kuni ka isiiti. Kuni kasaati. Kuni ka isaaniiti. Okay? Kuni keeti kana laalu jirame. So wantoonni kun waan namni jalqaba baruu qabu jechuudha. Okay, fakkeenya wajji haa ilaallu. Okay? Her bag is red. Her. Asirratti her bag is red in China. Her in China. And there is na her. Her. Jettani. Her bag is red. Her bag is red. Her bag is red. Suuta jechuu barbaadan her bag is red. Boorsaan ishee diimaadha jechuudha kun. Kan ishee jechuu jirraan red. So dafnee jechuudhaaf her bag is red. Her bag is jettanii isa kana xiqquma tuutanii her bag is red. Her bag is red. Okay? Inni taanu I help her mother. So haadha isheenan gargaaraa jechuu jira. Asirratti osoo helped jedhee EDT dabale silaa maal ta'e gargaareen ture yookiin gargaare waan darbe ta'a. So amma kuni nan gargaaraadha. Gargaaruu kee ibsite jechuudha nam tokkoof. Yeroo gargaaruu kee namaaf ibsu jirtu past godhuu sin barbaachisu presentiidhaan ibsite jechuudha. Haala waan ammaatiin ibsite jechuudha. Waan amma deemaa jiru sun taane waan amma deemaa jiru present continuous waan jaamudha. So kun simple present ila simple uma jechuudha wanta tokko ibsachuu yeroo barbaadu wanta dhugaatii fi wanta information tokko yeroo nama kannitu waa'ee keetii waa'ee nama sanii. So simple present fayyadamtamre. So waa'ee grammar fuulduratti deebitan. Don't worry for that. Saniif hin dhiphatinaa. So I help her mother. Kamiin dafnee jennee jedhame isin jettanii mee akkam jettan? Okay. I help her mother. Malee I help her mother in China. I help her asuma qofan dheera isin iddoo kana. Okay? I help her mother. I help her mother. Okay? Akkasii yoo jettan perfect jechuudha. Inni taanu her name in Chinaani. Her name, okay, maqaan ishii jechuudha. Her name is Amina. Her name is Amina. Okay? Maqaan ishee Amina jedhama yookiin Aminaadha jechuu jirte jechuudha. Okay? So kana wajji jecha sadiitu nuuf jechuudha. Okay? Our ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Amma keenyaa beekuu qabna. Ka isaanii, ka isaa kana barreemi. So amma keenya jechuu baruu qabna jechuudha. Our, okay? So our means something belongs to us. Wanta keenya tokko jechuudha. Okay? Ibsuu yeroo barbaannu ouriidhaan ibsanna jechuudha. Our. Fakkeenyaaf this is our school. This is our school. Kuni mana barumsa keenyaa jechuudha. Asirratti keenyaati jedha kun dogoggora qubeeti. So kuni mana barumsa keenyaati jechuu jirra jechuudha. So kuni mana barumsa keenyaati yeroo jettu this is our school. Meeda faayaa kana. This is our school. Okay? Kataanu our teacher is kind. Kindin jedhinaani. Okay? Akka nama amma afaan baruutti jecha kana kindi akka hin jenneeni kind jennaani. Okay? So our teacher is kind yeroo jennu barsiisaan keenya arjaadha
Okay, yookiin gaariidha jechuus ni dandeenya. So dafaa jaa isa kanas naturally jechuudha. Ammaan kan hin jedhe suutaadha. Our teacher is kind hin jedhe. So dafnee akkamii walitti deebisne jenna. Our teacher is kind. Wanti ati gabaabsitu asirratti izuma kana jechuudha. Ka jedhu qofa dhageessistee sagalee S qofa dhageessistee dabartaa jechuudha. Okay? Our teacher is kind. Our teacher is kind. Okay? Good. Isa xumuraa. Our home is small. Our home is small. Our home is small. Our home is small. Kayattu asirratti kunis SC waan ta'eef SC dhaan baddee jechuudha asirratti akkam ta'e. Our home is small. Our home is small. Small mu qofa dhaga'u jirre jechuudha SC'n taan. Our home is small hin jennu jechuudha akkas ta'amre. So yeroo dafnee jennutti our home is small. Xiqqisho SC'n easy dha tun xiqqoo qofa dhagaamtee dabartee jechuudha irra deddeebisaadha. Okay? Our home small. Kana walitti deebisnee jennu. Our home is small. Waan small qofa jenne nutti fakkaata garuu xiqqisho irraa tuyinee jirra jechuudha. Okay? Manni keenya xinnaadha.